Tole akkam jirtu nagaa fayyaadha. Akkam har'a mata duree haaraa tokkoon dhufe kunis barattoonni barnoota isaanii baratan keessattuu kan sadarkaa lammaffaa akkasuma kan yuunivarsiitii yeroo gara mana barnootaatti seenan yookaan gara yuunivarsiitii seenan jira. Keessattuu manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa tokkoffaa fi lammaffaa yeroo ammaatti banamanii jiru. Kanaaf barattoonni kun maal gochuu qabu waan jedhu irratti waan tokko kaasuu barbaade. Maaliif furmaanni waan hundaatu amma jalqaba waan ta'eef ammarraa jalqabee qophiin yoo taasifame namni tokko bakka barbaade san gahuu danda'a yookaan milkaa'uu danda'a jedhee waan yaaduuf mata duree kana filadhee. Kanaaf wantoota akka qabxii gurguddaatti ka'an 8 jiru. Isaan saniin kan waliin turu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu namni kamiyyuu gara mana barnootaatti ijoollee isaa yoo ergu yookaan ijoolleenis gara mana barnootaatti yoo deeman wanti irraa eegamu tokko jira. Kunis maalinni qabxii gaarii galmeessisuun wanta eegamu jechuudha. Ijoolleen keenyallee qabxii gaarii akka galmeessisaniif manni barnootaas ni karoorfata. Ijoolleen illee karoorfatu. Yuunivarsiitiis kolleejis akkasumas ijoolleen qabxii gaarii akka fidan ni hawwa jechuudha. Haa hawwamu haa karoorfamu malee namni gama kanaan galma gahu nama muraasa. Maybe OE akkasii yookaan hamileen akkasii kun yeroo gabaabaa qofa tura. Yeroo hedduu addaan cita jechuudha. Yeroo jalqabaatti keessattuu jalqabaatti namni hundinuu abdii qaba. Humna ho'aan si'aayinnaan barnoota eegalee barnoota sana fooyya'u. Garuu hanguma yeroon achi deemaa deemu dhimmichi dagatama. Fakkeenyaaf barataan fulbaana immoo barnoota jalqabu yookaan ji'a seemisteera jalqabetti 90 ol average fida jedha yookaan barataan yuunivarsiitiis yoo ta'e 4 fida 3.5 ol fida jedhee karoorfata. Gradually garuu qabxiin karoora isaa sana jijjiiraa gadi deema jechuudha. Yeroo tokko qabxii baay'ee garaa nama nyaatu namni yeroo itti eebbifamu jira jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna waan jedhu kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yeroo hedduu wanti akkanaa kun kan dhufu barnootaaf xiyyeeffannaa gochuu akkasumas karooraan hoogganamuu dhabuurraa dhufa waan ta'eef qabxiilee isin waan kaayeffattan san ittiin isin dhugoomsuuf isin gargaaru jedhee isin dhiyeessa jechuudha. Isa kana keessa inni jalqabaa kutaa keessatti inni tokkoffaan kutaa keessatti teessoo fuulduraarra taa'udha. Egaa amala barataa cimaa waan ta'e keessaa tokko barataan cimaan teessoo fuulduraarra taa'a jechuudha. Teessoo fuulduraarra taa'a kun amala barataa cimaa ittiin ibsamu keessaa tokko. Maaliif yeroo hedduu namni gara duubaatti yoo dhiyeessu sadarkaan ofitti amanamummaa jiru baay'ee laafaa ta'uusaa mul'isa jechuudha. Kanaaf teessoo duubaatti dhiyeessa. Kun immoo to'annoo dhiibbaa mataasaa danda'e qaba. Tokkoffaa to'annoo barsiisaa, hordofii barsiisaa irraa ni fagaata jechuudha. Yeroo hedduu barsiisaan naannoo fuulduraa sanarra waan jiruuf sochii adda addaa yoo goone nu hordofa, nu dhaabsisu. Gara duubaatti yoo deemne garuu carraan barsiisaan gara duubaatti itti darbu baay'ee xiqqaa waan ta'eef kanarraa fagaanna. Kanaatiin alammoo yoo duuba keenya barattoonni fuuldura jiran hedduu sochii adda addaa gochuu danda'u. Sochiin barattoonni taasisan kun immoo xiyyeeffannaa keenya nu dhabsiisuu danda'a. Kanaaf yeroo hundaa yoo teessan gara fuulduraa yoo teessan ni jajjabeeffama jechuudha. Qabxiin lammaffaan kutaa keessatti hirmaannaa taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa mana barnootaa yommuu seennu sadarkaa qolaatti mariin adda addaa kennamuu danda'a. Barsiisaarraa gaafiin dhiyaachuu danda'a. Yeroo sanatti aktiivlii hirmaachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Mariin kutaa keessatti godhamu hanga danda'ameen keessatti sirnaan hirmaachuun ni eegama. Akkasuma immoo barsiisaan gaafii gaafatu gaafii barsiisaa sanaaf deebii kennuun nurraa eegama jechuudha. Kanaatiin alammoo yeroo tokko barsiisaan yommuu barsiisu wanti ifa hin taane jiraachuu malu jechuudha. Kanaaf isaan kana harka baasnee sirnaan barsiisaa keenya gaafachuu waan ifa hin taane sirriitti adda baafanii deemuu
barbaachisaadha. Yeroo tokko namni gaafii gaafachuuf ni qaana. Inumaayyuu akka dadhabbiitti yeroo itti ilaalu akkasitti ilaaluu hin qabu jechuudha. Gaafii gaafachuu waan ifa hin taane adda baafachuu gaafanne malee dadhabne akka hin taane beekuun murteessaa ta'a. Maaliif waan sun yeroo booddee waan sana hubachuuf xaaruu nurraa hir'isa waan ta'eef jidduudhaan isaa ta'u xumura irratti harka baasuun sirnaan gaafii gaafachuu fi dhimmicha hubachuun qabxii lammaffaa qabxii baay'ee barbaachisaa ta'ee fi lammaffaa keessatti hammatamuudha. Inni sadaffaan yaadannoo qabachuudha. Egaa gola seenaa yommuu gola seennu yaadannoon qalama keenya yaadannoo keenya qabannee sirnaan dhiyaachuu irra dhiyaata. Tokkoon tokko yaada barsiisaa gabatee gurraacha irrattis ta'u harka wanta adda addaa irratti barreessu sirnaan qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Hanga danda'ameen yeroo sanitti hunda barreessuu waan hin danda'amneef gaggabaabsinee yaadannoo gaggabaabaa qabachuun nurraa eegama jechuudha. Kanaatiin alammoo waan barreeffannee galle sana ammoo galgala irra deebiidhaan sirnaan gurmeessuun baay'ee barbaachisaadha. Inni daganna waan ta'eef oduu irraan turin galgala irratti wanta guyyaa baranne sana galgala yaada isaa sana guutuu ta'utu nurra jiraata. Akkasuma immoo hojii akkanaa kana boriif dabarsuu nurra jiraata. Waan baranne guyyuma sanatti yaadannoo sanaa fi yaadicha sana sirriitti wal fudhachiisnee deemuu nurraa eeggata. Boriif yoo jenne bor guyyaa biraati bor hojii biraa fidatee dhufa jechuudha. Kanaaf isa kanarratti eeggannaa gochuu barbaachisaa. Inni afuraffaan itti fayyadama bilbilaa keenya sirreessuudha. Inumaayyuu yommuu gara golaatti seennu bilbila cufuun ni filatama jechuudha. Egaa yeroo ammaatitti hariiroon keenya fi bilbila keenya baay'ee cimaadha. Akka riisarchoonni tokko agarsiisanitti namni tokko bilbila isaa guyyaatti si'a 250 hanga si'a 300tti tuttuqa waan jedhamu. Kanarraa wanni hubannu hangam nuti jireenya keenya bilbila wajjin akka walitti hidhate hubanna jechuudha. Kanaaf bilbila keenya yommuu gara mana barnootaa seennu switch off gochuun nurra jiraata. Maaliif even vibrate yoo goone tasa bilbilamu meseejiin gahuu danda'a. Yeroo sanaatti barnoota keenyarraa attentionii keenya xiyyeeffannoo keenya dabsa waan ta'eef hanga danda'ameen oduu qabannee seenuu baannee gaariidha. Inumaayyuu barattoota sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa bilbilli nuun jajjabeeffamu. Bilbilli inumaayyuu jajjabeeffamu oduu jiraachuu baatee oduu fayyadamuu baatamee baay'ee gaarii ta'adha. Yoo danda'ame bilbila keenya cufuun barbaachisa. Maaliif hojiin sadarkaa golaatti hojjetamu hojii baay'ee guddaa fi boruu keessan tolchuu danda'u waan ta'eef hanga danda'ameen dhimma kana sirriitti ilaaluun nurraa eegama. Qabxiin afuraffaan isa kanadha. Inni shanaffaan halkan hirriba gahaa rafanii buluudha. Egaa yommuu gara golaatti seennu ulfaata yeroon tenshinii jira yeroon dubbisu yeroo dheeraa fixuu danda'a. Keessattuu naannoo kolleejii fi yuunivarsiitiitti dhimma kana kaasuun baay'ee dhimmi yeroo hirriba baay'isu rakkoo ta'uu danda'a. Garuu yoo hirriba gahaa illee hin argatin gola dhaqnee muguu ta'a jechuudha. Kanaaf sagantaadhaan qo'achaa sagantaadhaan haala mijeeffachaa sirriitti rafuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif wanti hedduu gola keessatti dhiyaatu qormaata irrattis yommuu dhufu waan sana salphaatti hubachuu dandeenya. Yommuu qo'annullee salphaatti yaadachuu fi waan qo'annu sana sirriitti sammuutti qabachuu dandeenya. Kanaaf sa'aatii keenya hirribaatiif sa'aatii gahaa ramaduu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Yeroo tokko immoo hirriba ofirraa dhorkuuf jecha namni yeroo araada adda addaa keessa illee itti seenu waan jiruuf kanallee ofirraa dhorkuuf hanga danda'ameen dhimmoota akkanaa kanaaf of eeggannaa gochuun nurraa eegama jechuudha. Inni biraa hirriba dhabuun immoo qo'annoon nuti gaggeessinu illee hanga hunda bu'aa qabeessa hin ta'u. Odoo hirribni nu qabu inni dubbisnu yeroo keenya fi humna keenya qisaasu yoo ta'eetiin ala bu'aan inni qabu baay'ee xiqqaadha. Kanaaf hirriba gahaa rafuun baay'ee murteessaa ta'a. Qabxiin inni jahaffaan of jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa amma golaa baanutti xiyyeeffannaan gola sana hordofnee bahuu keenyaaf gatii ofiif kennuu qabna, of dinqisiifachuu qabna, of jajjabeessuu qabna jechuudha. Yeroo tokko wanni hedduun gola keenya waan
bu'uura waan ta'eef of jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma of jajjabeessuun kun immoo erga qo'annee qabxii finnee booddees akkasumatti of jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kana yoo jennu yeroo tokko tokko baay'ee dubbisnee qabxiin keenya gadi bu'uu danda'a. Kun abdii nu kuchisiisuu hin qabu jechuudha. Maaliif jijjiiramni yeroo tokkotti dhufuu hin jiru. Egaa badhaasa yoo jennu waan guddaa miti. Shaayii buna affeeruu waan akkasii hiriyaa keenyallee dabalannee of jajjabeessuu jechuudha. Inni torbaffaan dhimma xumuruu qabnu yookaan waan nu yaaddeessu xumurree golatti argamudha. Yommuu golatti argamnu wanna nurraa eegamu hunda xumurreetii golatti argamuu kan qabnu. Sanaatiin ala yaada qabannee gara golaatti yoo seenne sammuun keenya ni qoodamaa jechuudha. Sammuun keenya ni qoodama waan ta'eef yaada guutuun miira guutuun mana seennee gola barnootaa seennee hojjechuun yookaan hordofuutu nurraa eegama jechuudha. Kanaaf odoo gara barnootaan deemin dura yaaddoo keenya alumatti dhiisnee gara golaatti seenuu dandeenya. Tasammoo wanti xiyyeeffannaan keenya akka hir'atu waan taasisu yoo jiraate bakkuma teenyu harka keenya hiixachuu, luka keenya didiriirsuu akkasuma qilleensa baasuu fi seensisuutiin attentionii keenya gara barnootaatti deebisuun irraa eegama. Asirratti garuu barsaan jeequmsa akka ittiin fakkaanne hanga danda'ameen of eeggannaa gochuu danda'a. Baay'ee barbaachisaa ta'a. Qabxiin 8ffaa fi inni dhumaa gara qo'annaatti miira dadhabbiitiin seenuun hin barbaachisudha. Guyyaa barnoota oollee immediately gara qo'annaatti deemuu qabu. Yeroo muraasa sammuu keenya haaromuu qaba. Sammuun keenya bashannanuu qaba jechuudha. Kana gochuuf ammootu carraawwan jiran fakkeenyaaf iddoo mana amantii deemanii rabbiin wal arguu ta'uu mala hiriyaa gaarii yoo qabaannis isa wajjin yeroo gabaabaa dabarsuudha. Yoo waan ta'in immoo hirriba keenya sa'aatii takka bakkas bifa naaffitiin yoo fudhanne nu fayyada jechuudha. Egaa qabxiileen armaan olitti eerre kun barataan tokko barnoota isaatiin akka guutuu ta'uu fi yaada isaa sirnaan ibsatu gumaacha gaarii taasisu jechuudha. Egaa waliigalatti mana barnootaa yoo deemnu waan dhaqneef qabna. Wanti achi dhaqneef sun immoo hirriba nu horkuu danda'u qabaata. Kanaaf xiyyeeffannoon hundi barnootaa fi barnoota ta'uu akka qabu sirriitti hubatamuu danda'u qabaata. Keessattuu gara yuunivarsiitii yoo deemnu maatiin keenya baasii guddaa nutti baaseeti gara sanatti kan ergu. Kanaaf iddoo sana kan deemne waan tokkoof tokko innis barnoota. Kanaaf barnoota irratti xiyyeeffachuun nurraa eegama. Gama birootiin immoo yeroon hundi sammuu keenya hundi barnoota irratti ta'uu danda'u qabaata jechuudha. Barnoota irratti ta'uu danda'u qabaata. Kanaaf haaluma olitti kaasnetti gara gola barnootaa yeroon deemnee barnoota keenya sirnaan hordofuu nurraa eegama. Iddoo sirrii taa'utu nurraa eegama. Yaadannoo qabachaa deemu waan ifan hin ta'in immoo gaafachaa yoo deemnee barnoota keenyaan akka gaariitti milkaa'uu dandeenya waan jedhu kana kaasuu barbaada. Egaa ergaa kana hiriyoota keessan adda addaa biraan akka geessan abdiin qaba. Waan dhageeffattaniif galatoomaa. YouTube keenya like, share akkasuma immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Jiraadhaa, nagaataa, bara barnoota gaarii. Thank you.